Tole, ani maqaan koo Fiqiruu Baqqalee Taasisaan jedhama. Maqaan koo Lubaa Amanaa Buraayyuun jedhama. Waldaa Kiristaanaa Warra Wangeelaa Makana Yesuus Itoophiyaa waldaa amantoota Oromoo Finfinnee keessaatii kanan tajaajilu. Maqaan koo Asmaraa Dafaan jedhama. Waldaa Warra Wangeelaa Makana Yesuus Itoophiyaatti waldaa amantoota Oromoo Finfinneetti achiin waaqeffadhaa achiin tajaajila. Amma iddoon itti argamnee jirru mooraa Sinodosii Beetel Illuu Abbaa Booraati. Iddoo kana sababa dhufneef qabna waldaa keenyarraatii ergamnee tiimii namoota 4 of keessatti qabatee ana Asmaraa Gadaa akkasumas immoo Boonsaa qabatee wajjiniin iddoo kana jirra. Koree ayyaana Onesmoos Nasib keessatti walitti qabateen koree kana tajaajilaa jira. Amma mattuu Sinodosii gibbii mattuu keessa jirra. Iddoo kana kan nuti dhufnee fi waa'ee ayyaana Onesmoos Nasib kan bara 2023 kana ayyaaneffachuu ilaalchise bakka itti dhaloota Onesmoos Nasib nuti isaa bu'ee sana dhannee ilaalla jennee koree keenya wajjin dhufneetu as jirra. Kaayyoon nuti iddoo kana itti dhufnee fi akkuma beekamu torbeen dhufu torbee itti waa'een Onesmoos Nasib itti dubbatamu ayyaanni Onesmoos Nasib torbeen inni itti ayyaaneffatamudha sababii ta'eetiif ayyaana kana immoo yeroo garaagaraatti waggoota dheeraatii kaasnee waldaa keenya keessatti qofa ayyaaneffachaa kan turre yeroo ta'u yeroo ammaa kana garuu kaayyoo gurguddaa of keessatti qabannee waldaa keenya keessatti qofa qooda ayyaaneffatamu iddoon dhalootni abbaa gammachiis Onesmoos Nasib hiika awaajiidha. Iddoon itti dhalate sanatti ayyaana ayyaaneffannu kana keessatti paakeejii ayyaanichaa ta'uu wanta danda'u keessaati wanta tokko bakkaan ga'uudhaatiif iddoo kanatti argamne jechaadha. Onesmoos Nasib hiika awaajii namni biyya Oromoodha. Seenaansaa yeroo gabaabaa kana keessatti dubbatame kan dhumu hin ta'u. Garuu waa'ee Onesmoos Nasib yeroo yaannu waa'ee saba ofiitiif jedhanii gatii baasuu, saba ofiitiif jedhanii ofiitii dhumuu yookiin ofiitii du'uu of keessaati qaba sababii ta'eetii fi leegaasiin Onesmoos Nasib gatii inni baase sun dhaloota amma jirru kanatti darbee nutis dhaloota dhufuutiif wanta ta'uu danda'u tokko keenyee darbuutu nurra jiraata hinaaffaa jedhuutiini bakka dhaloota isaatii kanaa dhufnee achitti hojii tokko hojjechuudhaatiif dhufnee jechaadha. Akkuma amma beekamu Sinodosii kana jalatti caasaan hojjetu geggeessitoonni isaanii haala baay'ee nama gammachiisuun bulchiinsa naannaa kana jiranii wajjiniin nu simatanii yeroo maree bal'aa wanta gaggaarii keessatti dudubbachaa turre waan baay'ee keessatti barannee wal barsiisnee yeroo akkasii qabaachaadha kan nuti turre. Imala keenya guyyaa borii gara Hurrumuu Oggee Waraggoo lafa bakka dhaloota Onesmoos Nasib nama biyya Oromoodha. Haala ittiin adeemnuutii fi hojii iddoo sanatti hojjennu irratti maree gadi fagoo godhannee haala wal hubannoo gaarii ta'eetiin garaagara baanee jira jechaadha. Akkuma amma ilaalamaa ture warra pirezidaantii Sinodosii warra kutaa wangeelaa Sinodosii namoota dhimmi isaa ilaallatu wajjiniin hojii kana bal'inaan hojjechuudhaa fi achumaanis bor gara Hurrumuu Oggee Waraggoo bakka itti Onesmoos Nasib dhalate sanaan ilaallee biqilaa dhaabuudhaa fi sooshaal sarvizii kennuun irra jiru hundumaa gochuudhaa fi bor gara sanatti imalaa jirra. Kanaaf yoo jaalala Waaqayyoo ta'e piroojeektii jalqabne kana bor garatti lafa qabsiisu garatti hojiitti jijjiiruutti deemaa jirra jechuudha. Ergami keenya inni guddaanii Onesmoos Nasib yookaan abbaan gammachiis ofiisaa nuuf kenne, ofiisaa dhalasaa maatii isaa hundumaa dabarsee nuuf kenne, nummoo oolmaa inni saba isaaf oole kana maal deebisuu qabna, maal gochuu qabna, maaltu harka keenyarra jira isa jedhu qabannee fudhanneetu gara sanatti deemaa jirra. Kanaaf Waaqayyo yoo nu gargaare yoo jaalala isaa ta'e bor dhannee sana lafa qabsiifnee paartinarshiippii waldaa Hurrumuu, paartinarshiippii Pirispeerii Hurrumuu, paartinarshiippii Sinodosii mattuudhaa wajjin waliigallee mallatteessuudhaaf gara sanatti deemaa jirra. Kanaaf kana fakkaata jechuudha. Imalli keenyarraa baay'ee waan namatti toludha. Waaqayyo gooftaan barbaraan kan galateeffame haa ta'u. Bor yeroo iddoo dhaloota isaatii kanaa dhannu akka ergama waldaa Makana Yesuusitti waldaan Makana Yesuusii nama guutummaasaa
tajaajilu kan jedhu of keessaatii qabdi sababii ta'eetii fi hojii borri iddoo sanatti hojjechuudhaaf jennu keessaatii hojiin social responsibility keenyaa ba'uudha iddoo guddaa kan itti laannu ta'a. Kanumaan wal qabatee guyyaa borii yeroo dhannu hawaasa iddoo dhaloota isaatii jiru keessatti akkuma karoora waldaan keenya baafatteetti iddoo inni itti dhalatee handhuurri isaa itti owwaalame iddootti sanatti biqiltuu dhaabuudhaan akkasumas immoo ijoollota harka qalleeyyii ta'an namoota 15 dhalaa 8tiif dhiira 7 carraa barumsaa laannee fi ijoollota kana wanta barbaachisu hundumaan tumsinee kanaan gatii xinnoo tokkollee yoo deebisne jennee hojii jalqabaa hojii bu'uuraa iddoo sanatti hojjechuudhaa fi gara sanatti imallaatti kan jirrudha jechaadha. Hamma hammaatti yeroo nuyi qabaachaa turre yeroo bu'a qabeessa yeroo baay'ee itti eebbifamne itti gammanne itti waan baay'ee baranneedha. Guyyaan boriitii kaasee wanti jiru hundumti isaas yeroo gaarii akka inni nuuf ta'u hin abdanna. Waaqayyos nu gargaara. Kaleessa namootni gatii baasan kaleessa namoonni dadhaban kaleessa namootni waan garaagaraatti miidhaman sababii jiraniitii fi har'a akka kana fakkaannee adeemuu dandeenye dhaloonni nu booddee jiru immoo waan gaariin akka isa mudatuuf nuun immoo gatii baasutu nurra jiraata. Hojii Onismos Nasiib hojjete nuufis booree ta'ee iddoo sana buunee dhaloota nu booddee jiraniitii fi ifa taane akka darbinuutii fi hojii hawaasummaas hojii hafuuraas hojjechuudhaatiif addana jirra. Waaqayyos karaa hundumaa nu wajjiniin akka ta'u amantis abdii guddaas qabna. Waaqayyo hunduma keenya wajjiniin haa ta'u. Waldaa Kiristaanaa warra Wangeelaa Makaanis Itoophiyaa Sinodoosii Beeteliluu Abbaa Booraatti pireezidentiidha. Sinodoosiin Beeteliluu Abbaa Booraa Wangeelaa kan itti lallabame waggaa 100 bara kanaati. Haa ta'u malee babal'inaan immoo wangeelli kan Lubbaa Booraa keessatti guutummaatti babal'atee waggaa 59 baranaa yookiis immoo akka lakkoofsaa biyya keenya kanatti 1962 bu'aa hafuura qulqulluu yookiin sosochii hafuura qulqulluu hosteela Goree keessatti jalqabeeni. Sinodoosiin kun immoo akka sinodoosiitti kan hundaa'e bara 1981 waggaa 34 baranaati. Yeroo sana waldaa amantootaa 65 fi amantoota 30,000 qofa qabateeti kan inni hundaa'e. Waggaa 10 darbee sinodoosii Beetel Jimmaa hundeessee jalaa jaalalaan baasee bara kanas immoo sinodoosii Beetel Kibbaa lixa Itoophiyaa waajjirri isaa magaalaa Teeppii irra kan ta'e baay'inaan uummattoota kaafichoo fi shakkachoo kan ta'anii waldaa amantootaa 127 hundeessee baaseera. Yeroo ammaatti waldaa amantootaa 434 tajaajila. Daangaan tajaajila keenyaa Lubbaa Booraa guutummaa, Buunnoo Beddellee guutummaa, Wallagga lixaa aanaa 4 keessatti akkasumas immoo uummattoota kibba lixa Itoophiyaa uummattoota Kafaa keessatti, uummattoota Gambeellaas immoo uummattoota Majangir gidduutti hojii Waaqayyoo hojjetaa jirra. Har'a baay'ee gammachuu guddaa qabna keessummoota gidduutti argachuu keenya keessumatti biyya sinodoosii biyya abbaa gammachiis ta'e daawwachuudhaaf iddoo dhaloota isaa daawwachuudhaaf daawwachuu duwwaa miti hojii seena qabeessaa abbaan gammachiis hojjete irra deebisnee nus leellisnee gochaan argisiisuu qabna kan jedhu keessummooti waldaa kiristaanaa warra Wangeelaa Makaanis Itoophiyaa waldaa amantoota Oromoo Finfinnee irraatii keessummoota dhufan argachuu keenyatti gammachuu guddaan akka sinodoosii Beeteliluu Abbaa Booraatti nutti dhaga'ama. Egaati yoo Waaqayyo jedhe har'a as keessatti keessummoonni keenyas yaadannoo gurguddaa hojii honnachiisaadhaaf kan nu kakaasu dhalootaaf akka dabarsee yaadnu hiikoodhuma jiraachuu keenyaallee waan nutti ibsu ibsa gabaabaa arganne. Ibsi gabaabaan kun garuu waan dheeraaf kan nu qopheessudha. Baay'ee gammanneerra. Kanaaf carraa kanaan keessummoota keenyaan baay'ee galatoomaa jechuun barbaada. Egaa Waaqayyo jedhe guyyaa borii gara biyya dhaloota abbaa gammachiis hiikaa awwaajii lafa isaa itti dhalatanii ganda Ooggee Waraggootti kan imalluyyuu ta'a. Kan irratti immoo bulchitootiin bulchaanaa Oromoo irraatii bakka bootiin dhufanii gammachuu guddaadhaan nu simachuu fi qophii akka qaba illee nu ibsanii baay'ee gammanneerra waan guddaa akka nurraa eeganii dhufuruma keessaniin jijjiirama guddaa fi eebba guddaa arganna miillumti keessan dhufuuttu kan jedhuuni baay'ee fuula ifaan akka nu eegaa jiranii nutti ibsaniiru. Pireesideeriin Oromoo immoo biyya abbaa gammachiis irratti waajjira isaa kan godhate jarris namoota 10 qopheeffatanii
nutumsanii gara isaa dhaquudhaa fi nus akka Sinodoosii Beetelii Lubbaa Booraatti waajjira irraayi iddoo isaatti dhaquudhaa fi qophee guddaa isaa godhanneerra hojii achitti hojjetamu immoo waluma wajjiniin itti fufnee kan ilaallu iyyuu ta'a. Kanaaf gabaabinumatti amma waan biyya keenya dhuftaniif waan hojii boonsaa kanaaf nu kakaastaniif nu hojjechuu waan dhuftaniif nuti hojjetamaa jira kana keessatti dhaloota ittiin hojjetamaa baay'ee eebbifamaa galatoomaa isiniin jennaa Waaqayyoo turtii keessan turtii eebbaa haa godhu fayyaa ta'a.